Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Jawaar Mohaammed marii hawaasa Oromoo DC waliin godhe milkiin goolabee. Sagantaa kanaa Oromoon injifannoo yoo galmeessu nafxanyoonni immoo ni salphatan. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri OMN obbo Jawaar Mohaammed marii hawaasa Oromoo DC waliin godhe milkiin goolabee. Sagantaa kanaan Oromoon injifannoo yoo galmeessu nafxanyoon immoo ni salphatan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irraa dhufan karaa irratti rakkachaa jiru. Madaraka guyyaa kaleessaa ibsa baase. Atileetiksiin addunyaa atileet Daraartuu Tulluu atileetii dubartii cimtuu addunyaa jechuun badhaase. Raashiyaan lola magaalaa keessaatiif riibootii fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu beeksiftee oduuwwan jedhan qabannee isiniif dhiyaanneerraa nagaa isin dagannee ashima harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha Antolchaa Huseenii oduulee guyyaa har'aa AJM irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Xiinxalaan siyaasaa fi Daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed marii hawaasa Oromoo DC waliin godhe haala bareedaadhaan xumure. Mariin kun akkuma aadaa Oromoo eebba abbootii amantaatiin kan jalqabe yeroo ta'u obbo Jawaar Mohaammed carraa haasawa isaaf kenname hangafummaa kabajee hayyuu Oromoo kan tahe Profeesar Isqeel Gabbisaatiif dabarse. Profeesar Isqeel Gabbisaa haasawa gabaabaa taasisa keessatti galma kana keessatti ammuman abbootii amantaa kiristaanaa fi islaamaa irraa kan dhagahe Jawaar rabbumatu nuuf erge jechuun yeroo dhagahu tokkummaan Oromoo kana caala hin jiru jechuun galma guutuu harka dhoosisee Profeesar Isqeel. Obbo Jawaar marii kanaan haasawa jajjabaa firaa fi diinaafis dabarsee jira. Nafxanyoonni jibba isaa karaarraa dhiichisan galatoonfatee gorsa obbolummaatis gorsee jira. Qabsoon uummanni Oromoo gaggeesse jijjiirama itti fide kun quba nama jala qabanii osoo hin taane quba itti citaniit jedhee obbo Jawaar. Dhaadannoon nafxanyoonni Oromoo baalataraa jettuunis dabaree teenya biyyattii Itoophiyaa tan sabaa fi sablammii taatu goonee agarsiisu jirras jedhe. Dhimma filannoo dhufaa jiru irrattis akkaan jajjabeessee dhaammate. Filannoon dhufaa jiru irratti hirmaachuuf sababni murteessineef waan siidaa aannolee daawwannee gochoota sirna kaleessaa mormine qofaaf ajjechannoo irratti aggamamte. Kanaaf filannootti seennee biyya sabaa fi sablammootaaf ijaaruuf dirqamne jechuun dubbate. Waan nama ajaa'ibu sagantaa kanarratti nafxanyaan DC Oromoo salphifnatti ofii isiitii salphattee galte. Oromoo bakka walgahii dhoowwachiisuun akka walgahiin haqamu barbaadanii waan hedduu godhaa shira hedduu xaxaa turaniyyuu garuu firiin shiraa fi ammeenya isaanii kun waan mataa isaanii gadi awwaalu uume. Akkuma beeknu wacni isaanii kijibaa kan yeroo dheeraa bataskaana gubdan kan jedhu ture. Oromoon garuu amantiin osoo adda hin baane bataskaana keessatti walgahuun mana isaa tahuu mirkaneesse. Olola isaanii ji'a meeqaaf qilleensa qabatee ture halkan tokkotti jalaa daaraa godhe. Fakkeenyi tokkummaa kana caale eessa jira? Gaafidha. Taateen kaleessa DCtti taatee tokkummaa Oromoo bifa nama ajaa'ibuun cimsu kan fakkeenyi isaa seenaa ebla 15tiin wal fakkaatudha. Dhugumatti seenaan of haaromsa seenaan kaleessaa kun akkamitti haarome waan jedhume walumaan laallaa qalbiin dhageeffadhaa qalbeeffadhaa. Bara 1980 jalqaba keessa jilli hoggansa adda bilisummaa Oromoo ol aanoon of keessaa qabu tokko dirqama qabsoof gara Somaaliyaa imalaa ture. Musliimotaas kiristaanotaas of keessaa qaba. Jilli kun gammoojjii Shinnigaa kan naannoo Somaalii keessa shiftaadhaan marfame. Shiftoonni Somaalii sun musliimotaa fi kiristaanota bakka lamatti baasuuf ajajan. Warri muslimaatis isin kan hin tuqnu, warri kiristaanaa of keessaa baasaa yoo diddan ammoo walumatti isin rashannaa jedhaniin. Qabsaa'onni Oromoo kaayyoo Oromummaaf mana bahan kun ni didan. Keessattuu warri muslimaa deebii seenaa keessatti yoomuu yaadatamuu fi nu barsiisu shiftootaaf dabarsan. Nuti Oromoodha amantii adda addaa hordofnus dhiigni keenya hiree fi kaayyoon teenya takkittiidha. Waliin kufnee waliin kaana dhumnu waliin nu fixxan malee abadan addaan hin baanu jedhaniin. Diinni dubbii kanatti aaree achumatti isaan hunda fixe. Jara keessaa namni tokko lubbuun hafee seenaa kana galmaan gahe. Guyyaa kaleessaa DC keessatti seenaan ofirra deebite. Ilmaan nafxanyaa kan Jawaarii fi Oromoo akka diina kiristaanaatti ibsuu barbaaddu Oromoo galma walgahii dhoowwachiisuun salphisuuf torbaan lama caalaa itti qophaa'aa turte. Imbaasii Itoophiyaa DC jiru waliin qindeeffatanii kana godhan. Dhibeen isaanii kan matarra bahee qeerroon DC kan tishartii fannoo yookaan masqala ofirraa qabu uffatanii tumsa Jawaariif bahan wayita arganitti ture. Kaayyoon isaanii garuu hin milkoofne. Waldaan Kiristaana Oromoo DC seenaa gaafa Shinnigaa saniin wal fakkaatu haaromse. Osoo charchiin keenya jiru Oromoon bakka itti walgeessu dhabdee
walgahiin kun in haqamu jedhanii murteessan. Walgahiin seena qabeettiin sunis waldaa kiristaanaa charch seena qabeettii sana keessatti bifa ho'aan gaggeeffamte. Nafxanyaan ni salphattee Oromoon irra aanee nafxanyaan mataan lafa laale. Barattoota Oromoo naannoo Amaaraa irraa dhufanii laga Xaafoo jiran haala yaaddeessaa keessa jirra jedhu. Hanga ammaa qaamni mootummaa irraa bakka bu'ee barattoota kana dubbisees hin jiru. Sabboontota miidhamni Oromummaa itti dhagahame akka kureetti qindaa'anii barattoota kana tajaajilaa jiran barattoonni galatoonfatanii jiru. Keessattuu Shukrii Jamaal, Ahmad Qalloo, Abdii Mi'eessoo fi kanneen biraa ciccimoowwan barattoota kana bira dhaabbachuu isaaniitti himama. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irraa dhufan kan magaalaa laga Xaafoo qubatan qofa osoo hin taane kaleessa irraa eegalee karaa magaalaa Garba Gurraachaatiin warri magaalaa Sulultaa qubatanis ni jiru. Akkasumatti amma warri guyyaa qarraa yeroo Yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa osoo galuuf deemaa jiranii nafxanyaan karaa itti cufuun daandii gubbatti qabamanii dhaabbachaa jiranis hedduu ta'utu himama. Koreen dhimma barattoota kana itti dhiyeenyaan hordofaa jiran gargaarsi barattoota keenyaaf godhamu cimee akka itti fufus dhaammatan. Rakkoo siyaasa biyyattii kuuf waliigalteen biyyoolessaa akka barbaachisu paartiin Madirak beeksise. Madirak ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaf kenneen rakkoon bu'uura biyyattii dorgommii siyaasa karaa nagaatiin raawwatamu ta'uu qabas jedhe. Dimokiraasii biyyattii keessatti karaa tasgabbii qabuun hojiirra oolchuuf yaaliin godhamaa jiru gaarii ta'uu Madirak ibseera. Ta'us garuu mootummaan yeroo ammaa olaantummaa seeraa hin kabajne jechuun qeeqan. Dura taa'an itti aanaan paartii Madirak Profeesar Bayyana Phexros Madirak filannoo biyyoolessaa bara kanaa irratti hirmaachuuf qophii xumureera jedhe. Biyyattiin rakkoo keessa jirtu keessaa baasuuf Madirak kan yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon akka hojjetu Profeesar Bayyana Phexros hubachiisanii jiran. Heerri fi dimokiraasiin biyyattii daran akka gabbatuu fi heerri biyyattii akka fooyya'uuf Madirak akka qabsaa'u beeksise. Atleet Daraartuu Tulluu badhaasa waggaa kan damee dubartoota gumaacha atleetiksiif taasifteen mo'atte. Atleet Daraartuu Tulluu badhaasa kana kan mo'atte gumaacha guddina atleetiksii dirree fi dirreen alatti taasifteen akka ta'e waldaan atleetiksii addunyaa fuula feesbuuka isaa irratti baaseera. Atleet Daraartuun fiigichaan Itoophiyaa irra dabartee meetira 10,000 Afrikaatti dubartii jalqaba mo'atte ta'uun maqaa guddaa qabdi. Erga fiigichi dhaabdees Atleet Daraartuun bulchiinsa atleetiksii keessatti tajaajilaa kan jirtu yoo ta'u yeroo ammaa kanas pirezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa jirti. Oduu wal fakkaatunis atleetiin Salomoon Bargaa badhaasa Rising Star kan ramaddii dhiiraa mo'achuusaa atleetiksiin addunyaa beeksiseera jechuun BBCtu gabaase. Raashaan waraana magaalaa keessaaf roobootii fayyadamuuf jedhame. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2020tti Raashaan tooftaa lolaa magaalaa keessaa roobootii fayyadamuu irratti ogummaa olaanaa gonfachuuf hojjetaa jiraachuu beeksifte. Bara 2025tti immoo meeshonni roobootii hojii waraanaa hojjetu dabalatee kan tajaajila hedduuf ooluu danda'u hojjettee hojiirra akka oolchu humni waraana Raashaa kun beeksise. Akka gabaasa marsariitii Sputnikitti roobootiin bakka namaa buutee hojii ilmi namaa hojjetu hojjechuun ishee guddinni teeknooloojii yeroodhaa gara yerootti daran fooyya'aa dhufuus agarsiisa. Addunyaa kana irratti Raashaan humna waraana cimaa qabaachuun Ameerikaatti aantee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Oduu gammachiisaa baqattoota Oromoo biyya Masirii magaalaa Kaayiroo fi naannawa isii jiraatan maraaf dhuma ji'a kanaa gaafa 30 bara 2019 kitaabni mata dureen isaa imala diddaa gabrummaa jedhu kan dargaggoo Siraay Sabaatiin barreeffame magaalaa Kaayiroo manxiqaa Maadii Koornish qarqara laga Laayidiitti kan argamu Istirahaa Makkanniisaa balbala lakkoofsa 3 galma Hooras jedhamutti waan eebbifamuuf hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Koottaa kitaaba kana waliin eebbifne ogbarruu afaan Oromoo guddifna. Qophichi sagantaalee akka sirbaa, diraamaa, baacoo fi walaloo garaagaraatiin kan dabalame waan ta'eef akka bashannanaattis fayyada. Kanaaf 30 bara 2019 wal argaan Maadii Koornish Istirahaa Makkanniisaa balbala lakkoofsa 3 galma Hooras haa taatu.